Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyii fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaayatu jechuun jaaladha. Yoo yaa jirra jirtu uummata qashtii ani jira galata waaqayyoo kan biyya keessaa kan biyya alaa bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif abaayatu jechuun jaaladha. Turtiin jiruuf jireenyi haalli qilleensaa maal fakkaata? Ana bira baay'ee gaariidha waaqayyoof haa galeetu oolumaanis turtiin sun hundumtuu ana bira gaariidha. Isin biras gaarii akka ta'e abdiin qabaan isiniin jedha. Har'a mata duree maaliin qabadhee dhufe yoo jettanii waan baay'ee nama gaddisiisu tokkoon qabadhee dhufe jechaadha. Maali yoo jettan akka kootti nama baay'ee natti dhaga'ameera. Tarii nama akka nama biraatti baay'ee isinitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Garuu baay'ee natti dhaga'ameera. Amma namummaa namaatti nama itti hin dhaga'amne hin jiru jechaadha. Maaliif maallaqni kumni tokko yoo irra baay'ee ulfaataadha. Miliyoona tokko dhiisaati jechaadha. Hundumti keenya guyyaa kaleessaa dhageenya namoota baay'ee nama 2,000 fi wanteetu jira ture. Yeroo wanti kun dubbatamu jechaadha. Maaliif eessuma kootuu birrii miliyoona tokko narraa fudhatee haadha koo lafarra harkisee sababa aangoo qabuuf yookiin immoo sababa garaa mootummaatiin aangoo qabuuf ijoollee eessumni ofii adda akkas nama godheeti mee akkamitti amma nama maaltu biyya keessa jira jettu. Birrii miliyoona tokko kan fudhateera. Aangoon qaba jedhee haadha ishii lafarra harkisuusaa. Mee yaadaame kanatti isinitti haa dhaga'amu osoo isin ta'ee osoo kun si mudate maal jettu isinuu? Bara maalitti adeemaa jirraa jiru? Namni bari ijoollee birriidhaan nama jijjiiruu jalqabeera. Birriin baqa warroonni xiqqoo ishii mootummaan aangoo kennee fi xiqqoo ishiin tineedheesi baqa namoota gadi qabu barbaada namni isaa ani maali akka ta'e biku 66 faceenatti fakkaata. Bara dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan hundumtuu akka rakkinni jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee dubbateera. Kanaaf wanti waaqayyoon nutti dubbate hundumti isaa raawwatamaa jira tuma laallu argamaa jira jechaadha. Eessuma jechuun baay'ee birrii miliyoona tokko osoo isin ta'e mana haadha ormaa keessa dalagdanii bakka kamiyyuu haa ta'u biyya keessa jiraatu bakka kam jiraatu dalagdanii namni birrii miliyoona tokko osoo isinirraa fuudhe maaltu isinitti dhaga'ama? Waggaa meeqa hojjettanii fiddu birrii miliyoona tokko? Ana baay'ee natti dhaga'ame baqa galagala baay'ee tokko taa'ee soo yaadu osoo ana ta'e osoo kan jedhu baanta baay'ee natti dhaga'ame. Maaliif sababni isaa rakkina keenya golormaa keessa teenye wanta baay'ee nu mudata obboloota ko wanta baay'ee rakkachaa oolu wanta baay'ee dhiphachaa oolu baay'een keenya kan nyaatan arganne jira baay'een keenya kan uffannaa dhabnuu fi keenya bitannee kan waan baay'ee jennutu jira. Birrii miliyoona tokko dhiisaati har'a osoo birriidhuma tokko lafa hin taanetti baaftan isinitti hin dhaga'amu? Lafuma hin taane tokkotti yookiin ijoolluma suuqii geessanii waama tokko bittanii osoo dhufte maal wajjin biteen jettanii waan hin taane baqa waan hin mul'anne tokko gaafa gootan nan jedhaan maaliifi waan hin mul'anne tokko gochuun sirrii miti jechaadha. Kanaaf obboleettiin kun dhugaa atoo ana ta'etti baay'ee sammataan koo baay'ee na joon ja'ayyuu hunda'uu ishiin obsa qabdi rabbiin obsuma kennee fi birrii miliyoona tokko eessumni irraa fudhatee sababa aangoon qaba jedhee jechaadha. Maaliifi atarraa yoo namni tokko har'a nu keessaatti aangoo qabatee boru nu dhiitee waan barbaadne nurraa fuudhuu danda'a jechaadha. Namni tokko yoo aangoo qabaate akka aangummaa isaatti balleessaa keetiin si ilaalee sitti murteessa malee summedee lafa kee namni tokko birrii miliyoona tokko namarraa hin nyaatu. Balleessaadhuma akkamii yoo ta'e namni amma balleessama akkam balleessee yoo ta'e hidhaatti itti murtaa'a malee birrii miliyoona tokko guutuu hin hamne haadha ishii lafarra harkisuun hin hamne haadha ishii boochisuun garuu immoo birrii miliyoona tokko. Mee isinitti haa dhaga'amu dhugaana baay'ee natti dhaga'ame hundi keessanii share naa godhaa viidiyoo koo like naa godhaa viidiyoo koo hundi keessanii iyyuu isiniin jira. Namni haati keessan isinitti dhaga'amtuuf namni obboleettiin keessan akkasitti birrii amma kanaa otoo jalaa fudhatame natti dhaga'amaa jettan qofti like share naa godhaa. Maaliifi osoo ana ta'e osoo obboleettii koo ta'e osoo haadha koo ta'e osoo haadha koo akkasumatti lafa harkisa jedha bakka obbuu isaan isiniin jira. Baay'ee natti dhaga'ame. Otoo inni ta'e osoo ana ta'e osoo jennee baay'ee tokko ulfaataadha jechaadha. Barri keenya maal akka ta'aa jiru hin beekamu jechaadha. Maaliifi baay'ee tokko qonni ulfaata. Rabbiin nu haa eegu malee wanta baay'eetu jira. Bara kana keessa yoo aangoo qabate waanuma aangoo sanarraa waggaa miliyoona jiraatu yookiin waggaa kuma meeqa jiraatu itti fakkaata uummata keenyatti.
maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Bor garuu du'uun hin oolu, aangoo sana gadhiisuun hin oolu, garuu namatu waliif caala. Osoo maaliyyuu ta'e birriin har'a hin baddi, birriin fixeensa ganamaati. Har'a argannaa bor bada birriin. Maaliif birriin sun hin badaka. Umaa faayidaan qabu. Birriin nuti har'a kuma meeqaa nyaannu, 1,700, 1,800 miliyoona nyaadhu. Birritti boruu inuma baddi. Garuu immoo kanii amma biyya lafaarra jiraatutti yookiin amma lubbuun jirutti yoo rakkatte kan si gargaaru, yoo dhiphatte kan si gargaaru namadha. Garuu namoonni baay'een gaafa hojjettoota mootummaa ta'anii maaliif akka ta'e beeku, akka waan samaayii galanii akka kanatti yaadu jechaadha. Waan akkanarraaf qusadhaa boloota waan akkanarraaf haa qusannu. Maaliif baay'ee natti dhaga'ame, miira keessa galee naasaa jira. Maaliif hojjettan osoo ana ta'e hojjennee osoo assaamne waan baay'eetu jira. Maaliif baay'ee namatti dhaga'ama boloota. Waan baay'ee jira. Birrii miliyoona tokko lafatti taa'amee hin dhufu. Birrii miliyoona tokko jechuun yoo ammam jabaan mee waggaa 6 jennee birrii miliyoona tokko argannaa boloota. Waggaa 7 jennee birrii miliyoona tokko argannaa hin argannu. Hin jiru. Maaliif waan meeqatti dadhabnee shinti beetii gandaa dhiqnee arrabsamnee waan meeqa taaniif finna. Birrii kanaa jechaadha. Garuu immoo namni nuun beeku. Gaafa nuti xiqqoo ishii sababa ho'aatiif xiqqoo fuulli keenya diimatee yookiin immoo of jajjabeessuuf jennee gaafa nuti xiqqoo xaragannee bakka yeroo maatii keenya bilbilu waanuma nuti waan gaarii keessa teenyu, waan nuti soofaa gaariirra rafaa oollu yookiin waan nuti algaa gaariirra jiraannu rafnu yookiin waan mana gaarii keessa jiraannu nutti fakkaata. Namoota baay'eetti jechaadha. Waanuma nuti taa'aa oollu, waanuma nuti birrii lafaafin akkas fakkaata jechaadha. Maaliif namoonni baay'een sammuu isaanii keessatti miidhama keenya hin beekan. Gaarii akka waan gaarii keessa jiraannu, akka waan akka barbaannetti baanee akka barbaannetti gaduutti ilaalu namoonni baay'een jechaadha. Garuu nuti ifatamaa yoo arganne nyaachaa, yoo dhabne dhiisaa, osoo beeknu wallaaltu ta'a. Osoo gaarii goonu gaafa isaan qoshaashaadha nuun jedhanis gaarii goone san akka qoshaashaatti fudhannee dhiisna malee waan hundumaa osoo beeknu. Sareen maal jetti? Osoo beeknu boojjeen nyaannaa jette sareen jedhu. Maaliif osuma beeknu wallaaltu taanee obstinee gateetti keenya bal'isnee hojjetaa jirraa jechaadha. Garuu immoo nama tokko taanee Itoophiyaadha jedhamnee gaafa eessuma ta'ee gaafa birreema kanarraa nyaatu baay'ee namatti dhaga'ama. Oddoo tokkotti malee jarri kun birrii namaa kan hin barbaanne baay'een isaanii jiru. Oddoo tokkotti immoo birrii sararatanyaa kan barbaadanis jiru. Maaliif akka kana jechaadha. Waan akka kanaa obboloota koof qusadhaa waan akkanaa birrii keessan jechaadha. Ammallee asumatti immoo aansee obboloonni koo Dubaayii keessa jirtan nama birrii ittiin ergattan irratti of hin gatiina. Nama kam haa ta'u irratti of hin gatiina. Hattuun baay'atee jira Dubaayii keessatti jechaadha. Maaliif diraama 5,000 jechuun asiif as miti. Maaliif namni tokko gaafa birrii naa ergi jettanitti ergattanii namni tokko yoo ammam jabaate guyyaa 2 guyyaa 3 jidduutti siin deebsu taanaan maaliif aadaan isaa kanatti barbaaddu ji'a 2 naakaa yookiin ji'a 3 naakaa ittiin hojjetadhu booda naa gashiidha lakki. Maaliif ittiin dhimma ooluuf ittiin maatii kee gargaaruuf yookiin immoo ittiin of gargaaruuf malee kanatti naa ergi jetteen of bira kaafimte jechaadha. Maaliif waan akkanaa daldalaa birriin sii awwala birriin sii erga ani seeraan sii erga jedhee sobee nama gowwoomsu baay'ee isaa baay'atee jira. Yeroo tokko ani dubartiidha ture kan ittiin ergu biyyuma Dubaayii kana keessatti ana yeroo nani birrii xiqqoo sitti ergee hin beeku jechaadha. Birrii baay'een itti erga har'uma naa gashiteetu maatiitis ofiishii bilbiltee jechaadha dubartiin kun. Maaliif ofiishii bilbiltee birrii ergiteetti mucaan keessanii jettiin lakkoofsa maatii koo kennee fi hin bilbiltee jechaadha. Nama gaariidha waggaa amma kanaa wajjin naannoo waggaa 3 waan ta'e ishumaan an ergan turu. Garuu immoo nama baay'ee nama gaarii turte kaargoolleen ergiti nama baay'ee namoota baay'eetu ishii beeka jechaadha mucayyoo kana. Yoo akka carraa ta'e birriin guyyaa 4 ishii bira ture mikinaata ishii bira tureef sagaleedhaan sii keessi. Sii keessa darasanii hojii dhiifama si gaafa. Amma bara zamanaa kana keessa bara ammaa kana keessa immoo sirraa fudhatee bilooksi godha. Sirraa fudhatee bilooksi godha. Siin erga jedhee birrii kee gara biyyaan sii qaqqabsiisa. Birriin sobanii namoonni baay'een amma tooftaa sanatti fayyadamaa jiranii
oddoo nama tokko biraati yoo minizaareen xiqqoo gadi bu'aa ta'ee warri hattoonni immoo maal jedhu minizaaree xiqqoo cammaraniitu minizaareen ana bira ammanadha siniin jedhu. Yoo gara nama biraati birrii 31 ta'ee ana biraa birrii 32 jedhu. Namoota baay'ee ilaalee madaaleeraa jechaadha. Maaliif waan akkanarraa ijoolleen keenya of qusadhaa. Birrii keessan mindaa ji'a 5 ittiin kennina eenyullee haa ta'u nana mana yoo jettan jechaadha. Andur mindaa ji'a 9 guyyaa tokko ergee beeka jechaadha. Mindaa ji'a 6 mindaa ji'a 4 mindaa ji'a 5 akkasitti ergee beeka jechaadha. Amma garuu mucayyoo goddanyaa koo tokko irratti waa tokko argeen mudannoo tokko argeen sanaa booda ji'a 3 bakka ji'a 2 ji'a 3 erguun jalqabe. Ishiin kunoo baddallee akkuma ta'etti illee mimmaan koo cuunfadhee zummadha kan jedhu jechaadha. Maaliifi waan baay'ee jira obboloota koo guyyaa tokko keessa guyyaa tokko ta'u gaarii jettu guyyaa tokko si gala. Kanaaf namarratti of hin gatiinaa. Namni namarratti of gatu ofiisaati iyyuu dadhabaadha. Namarratti of hin gatiinaa yoo waaqayyoon ta'e malee namni kamillee hin amanamu. Hin jiru namni amanamu Dubaay keessa. Tokko warroonni gaarummaadhaaf dafanii gashanii har'atti kennitee gashan ani ammaatti namoota lama nan beeka jechaadha. Namoota lama nan beeka. Dhugumaan isiniin jedha namoonni baay'ees kan ittiin ergatan namoonni baay'ees kan isaan namoota isa moo kan jedhanii baay'eetti gammadan namoota laman beekaa jechaadha. Maaliifi gaarii waan hojjetaniif namni illee itti gammada. Isaaniif illee gabaa namni baay'ee gabaa kennaaf jechaadha. Gabaalleen argatu jechaadha. Maali? Hattuun immoo sobeetu warri gaariidhaan ergan akka inni gadi bu'eetti gaarii suma isaa himanii dhugaa isaanii himanii ergan inni immoo hattuun sobeetu birriin ammana jedhee namarraa guura. Sanaa booda bilookisi godheera. Eessa argattanii birrii kee? Baqa imimmaan kee cuunfattee mana haadha ormaa keessatti jireenyi kan nutti hadhaa'e ho'aan jennu qorraan jennu irriban jennu ishuma birrittumaa barbaaduudhaaf haanee hojjechaa oolla. Kanaaf obboloonni koo Dubaay keessa jirtan of eeggadhaa. Yeroo kamillee of eeggadhaa. Numa warra Dubaay keessa jiru bu'a. Mee nama Bahareen keessa birrina irraa nyaate, mee nama Soodii keessa birrina irraa nyaate jedhu ani baay'ee isaa dhageemme. Garuu Dubaay keessa bakka innaata akka turan immoo numa ejjituun, numa hattuun, numa maaliin jedhu. Maaliifi kuni sirrii miti jechaadha. Annugaa guyyaa kaleessaa baay'ee tokko galateeffadhee mubaarak musammaa jechaadha. Maaliifi bakka shamarran biyya Arabaa dhaabatee dhugaan isin jedha. Osoo nama tokkotti dhimma kiishiitti kennite maatti kennite birrii amma kanaa jedha. Inni garuu irratti falmee ijoollee keenya bukkee dhaabatee gargaara. Namoonni baay'ee nama gochaan manni gaarii godhu kana gara hamaatti kan jijjiiran jiru. Gaafa nama tokko gaarii isin hojjetu waan gadhee tokko irratti hin dalaginaa. Yeroo darbe waa baay'een ilaalaa ture viidiyoo sarratti hojjetamaa ture. Garuu immoo namni keenya yeroo tokko namni keenya sammuu hin qabu. Kanaaf waan akkanaa dhiisan isiniin jedha obboloota koo isiniin jaaladha isiniin kabajaa of eeggannoo godhaa namatti birrii ergitan ilaalladha nama kamirratti of hin ganiina obboleettiif keessan obboleessa keessa irratti of hin gatiina maatii keessan irratti of hin gatiina birriin horii cubbuuti namni kan birrii irratti namanu nama kan birrii irratti namanii abbaa manaa keessanis birrii irratti namaniina guman isiniin jedha eenyuyyuu taanaan yoo isinii danda'ame kanuma keessan irra ergachuu yaalaa. Yoo isinii danda'ame gaafa gara biyyaa galtanii isatti boqottu gaafa gara biyyaa galtanii illee boqonnaan qabda namoota baay'eedha biyyatti galee kan of ajjeese namoota baay'eedha kan lubbuu isaa dabarse waggaa 7 hojjedhee maatiin na jalaa fixe waggaa meeqa hojjedhee poolisiin na jalaa balleesse kan jedhu of ajjeese namoota baay'een beeka jechaadha. Kanaaf of eeggannoo godhaa baay'een isiniin jaaladha isiniin kabajaa laayikii sheerii koomentii godhaa isiniin jedha. Yaada qabdan yoo gaaffii qabaatanis na gaafachuu dandeessu isiniif deebisuudhaaf qophiidha. Amma video biraa walitti deebinutti nagaan turaa. Bye bye.